Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaa affeerraa keenya oduu waliin allaliseessisaa. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yaa'ii tokkoffaa fi sagantaa baniinsa damee 35ffaa godina Arsii lixaa aanaa Gada Basaasatti gaggeesse. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Guraandhala 16/2016 yaa'ii tokkoffaa fi sagantaa baniinsa damee 35ffaa godina Arsii lixaa aanaa Gada Basaasatti bakka miseensonnii fi aangawoonni mootummaa aanichaa argamanitti gaggeesse. Pireezidaantii Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Obbo Sanyii Idashuu akka jedhanitti guddina diinagdee si'ataa taasisuuf kan hojjennuu fi oomisha irratti gabaa tasgabbeessuuf akkasumas dargaggoota gara hojiitti fiduudha jedhan. Waltajjicha irrattis miseensonni waldichaa hedduun kan argaman yoo ta'u, waldaanis hojiiwwan hanga ammaatti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran dhiyeessii midhaan dheedhitii fi kuduraaf muduraan wal qabatan irratti gabaasa dhiyeesseera. Miseensonnii fi hirmaattonni waltajjichaas hojiiwwan hojjetaman keessattuu oomisha irratti gabaasa dhiyaate irraa ka'uun dinqisiifannaa isaanii ibsuudhaan aanaan Gada Basaasas humna nama baratee baay'ee fi oomishaalee garagaraa waan qabduuf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa damee isaa asitti nuuf banuun gama carraa hojii uumuutiinis ta'ee oomishtoonni oomisha isaanii gara waldaatiin gabaatti dhiyeeffachuudhaan faayidaa isaaf malu akka argatu taasisuuf carraa gaariidha jedhaniiru. Dhuma irrattis miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa aanaa Gada Basaasaa fi naannoo ishee adeemsaaf dambii ittiin bulmaata waldichi eeggatee fi karaa dimokiraatawaa ta'een koree filachuudhaan koreewwanis abbootii gadaa fuulduratti mul'ataa fi kaayyoo waldichaa galmaan ni geenya jedhanii waadaa galuudhaan walga'icha goolaban. Yaa'iin ministeerotaa 13ffaa dhaabbata daldala addunyaa eegalame. Yaa'iin ministeerotaa dhaabbata daldala addunyaa 13ffaan har'a Imireetota Arab Abuu Dhaabii keessatti eegale. Dhaabbaticha keessatti teessoo taajjabduu kan qabdu Itoophiyaanis konfiraansii kanarratti hirmaachaa jirti. Ministeeronni daldalaa fi hooggantoonni olaanoo biyyoota miseensa dhaabbata daldala addunyaa 164 ta'an konfiraansii kun mata duree daldala uummataaf dhaqqabsiisuu jedhuun gaggeeffamu kana irratti hirmaataa jiru. Ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa ministeera daldalaa fi hariiroo mariisisaa olaanaa dhaabbata daldala addunyaa Gabra Masqal Caalaa, ministeera maallaqaa Dr. Iyoob Takkaalenyi fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Arab Emireet Umar Huseen konfiraansii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaachaa jiru. Konfiraansiin kun sirna daldala biyyoota hedduu riifoormii dhaabbilee daldala addunyaa fi fooyya'insa sirna gibiraa fi wabii nyaataa dabalatee dhimmoota biroo addunyaaf qormaata ta'an irratti ni mari'ata jedhamee eegama. Daldalaa fi misooma itti fufiinsa qabu. Misoomni industirii sirna daldala idil addunyaa bal'aa misooma qonnaa fi qurxummii ajandaawwan biroo bu'uura deeggarsa irratti mari'atamuudha. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf odeeffannoon ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo irraa argame hojjechaa jiraachuu agarsiisa. Itoophiyaan akka lakkoofsa Awurooppaatti miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf marii irratti akka taajjabduutti hirmaachuu kan eegalte bara 2003tti. Yaa'iin ministeerota dhaabbata daldala addunyaa 13ffaan hanga Guraandhala 21/2016tti kan turu ta'a. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi daawwannaa hojiif gara Kaayiroo imalan. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi affeerraa gita isaanii Masrii Abdul Fattah Al-Siisii irraa dhiyaateen daawwannaa guyyoota 3 taasisuuf har'a ganama gara Kaayiroo imaluu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa beeksise. Kana malees ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saaleh jila pireezidaantichaa waliin gara Kaayiroo imale keessatti argamuu ibseera. Daawwannaa kanaan hooggantoonni biyyoota lamaan dhimmoota hariiroo gamlamee cimsuun danda'amu irratti akkasumas haala yeroo naannawaa fi addunyaa irratti ni mari'atu jedhamee eegama. United States fi United Kingdom haleellaa haaraa Huutiin Yemen irratti raawwatan. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa fi United Kingdom Yemen keessatti mandheewwan xiyyeeffannoo Huutii 18 haleeluu Peentaagaan beeksise. Haleellaan tumsa waloo biyyootaa kun yeroo afuraffaaf raawwatame. United States akka ibsitetti haleellaan sanbataa kun bakkeewwan kuusaa meeshaalee diroonii sirna qolannaa haleellaa qilleensaa raadarii fi heelikooptara hidhattoota Huutii irratti xiyyeeffate. United Kingdom akka jettetti biyyoonni michoonni haleellaa kanaa kan raawwatan dandeettii Huutii caalatti laaffisuufidha. Ulaa daldala galaana diimaa baay'ee barbaadamu irratti haleellaa hidhattoonni Iraaniin deeggaraman qaqqabsiisan yeroo itti fufe kanatti haleellaan kun raawwatame. Huutiin finciltoota magaalaa guddoo Yemen sana'aa dabalatee kutaalee Yemen irra caalan kan to'atan yoo ta'u, waraana Israa'el Gaazatti adeemaa jiruun wal qabsiisuun dooniiwwan Israa'elii fi biyyoota lixaatti hidhata qabu jedhanii haleellaa irratti xiyyeeffatan. Amma dhiyeessin meeshaalee daldala addunyaa garmalee jeeqameera. Kanarraa kan ka'e dhaabbileen doonii gurguddoo muraasni imala gara galaana diimaa
sochii dooniiwwan itti baay'aturraa fagaachuun gatiin meeshaalee dabale. Ibsa waloo peentaagaan kenneen haleellan sanbataa kun barbaachisaa fi madaalawaadha. Madheen xiyyeeffannoo Huutii 18 bakkeewwan 8 Yemenitti argaman kuusaa meeshaalee waraanaa lafa jalaa Huutii kuusaa misaa'ilaa sirna ittisa qilleensaa helikoophtaraa fi raadarii haleeluu irratti xiyyeeffate jedhe. Haleelichi dandeettii Huutiin ulaa daldala addunyaa ittiin jeequ dooniiwwan humna galaanarraa fi lubbuu namoota galaanicharra imalaniif yaaddoo itti uumuuf laaffisuu fi jeequ irrattis xiyyeeffate jedha. Ibsichi walakkeessa sadaasarraa eegalee amma yoonatti haleellaa 45 ol Huutiin dooniin daldalaa fi humna galaanarratti raawwate diinagdee addunyaa akkasumas nageenya fi tasgabbii naannichaaf balaa ta'uu fi deebii sadarkaa idil addunyaa barbaada jedhe. Haleellan kun deeggarsa Awustiraaliyaa, Baahireen, Kanaadaa, Deenmaark, Niizerlaandii fi Niwuziilaandiin kan raawwate ta'uu ibsichi eere. Yeroo muraasa booda ministeerri ittisa Ameerikaa Looyid Oostiin Ameerikaan akka barbaachisummaa isaatti tarkaanfii fudhachuurraa of duubatti hin deebitu. Daandii galaanarraa addunyaa irratti murteessaa ta'e kanarratti lubbuu namaa fi ulaa daldala bilisaa eeguuf tarkaanfii fudhachuu irraa duubatti hin deebitu jechuun cimsanii dubbatan. Addatti ammoo ministeerri ittisaa Yuunaayitid Kingdom Giraant Shaaps dirqamni keenya lubbuu namoota galaanan imalanii eeguu fi bilisummaa imala galaanarraa tiksuudha jedhan. Humni qilleensa Yuunaayitid Kingdom sababa kanaaf haleellaa si'a afuraffaaf madheewwan waraana Huutii Yemenitti argaman irratti xiyyeeffate jedhan. Kompiitara koodii cabsuun waraana addunyaa lammaffaa biyyoonni akka injifatan gargaare. Ejensiin basaasaa nageenya fi saayibarii Biriitish suurawwan haaraa kompiitara Kiloosas kan koodii cabsuun biyyoonni michuu Yuunaayitid Kingdom waraana addunyaa lammaffaa akka injifatan gargaare ji'a darbe keessa gadhiise. Ejensiin basaasaa kun waggaa 80ffaa kalaqa meeshaa kanaa yaadachuuf ture suurawwan kana kan maxxanse. Kompiitarri kun namoota hedduu biratti kompiitara dijitaalaa isa jalqabaa akka ta'etti ilaalama. Jiraachuun kompiitara kanaa hanga jalqaba bara 2000tti baay'ee hin beekamu. Harka caalaa iccitiidhaan qabama ture. Daarikteerri Aankeest Baaltar suuraan kun yaadachiisuu kalaqaa fi cimina nageenya biyyattii eeguuf kan barbaachisu ta'uu ibsan. Kalaqni teeknooloojii yeroo hunda as dhaabbata keessatti wiirtuu hojii keenyatti. Kiloosas akka itti hojjettoonni keenya teeknooloojii haararratti adda duree nu taasisan agarsiisuuf fakkeenya gaariidha. Sirumaa yeroo waa'ee kanaa dubbachuu hin dandeenyettillee jedhan. Kiloosas inni jalqabaa seensa bara 1944 Yuunaayitid Kingdom keessatti mandhee namoota koodii cabsanii Bilicheel paarkitti hojjechuu jalqabe. Waraanni addunyaa lammaffaa wayita goolabamu kompiitaroonni 10 ergaa yookiin dhaamsa naazii hiikuu gargaaran turan. Valvoota 2500 kan qabuu fi dheerinni isaa meetira 2 ol kan ta'e kompiitarri kun garee ogeeyyii leenji'anii fi teeknishaanota ogummaa qabaniin kan hojjetuu fi suphamu ture. Yeroo baay'ee miseensota humna galaanaa Yuunaayitid Kingdamiitiin hojjeta. Suurawwan haaraa keessaa tokko dubartii miseensa humna galaanarraa Yuunaayitid Kingdam maashinichatti gargaaramtu agarsiisa. Diizaayiniin keessoo kompiitarichaa yeroo jalqabaaf uummataaf ifatti agarsiifame. Wayita hawaasatti agarsiifamu kana xalayaa ajaja Jarman isa sodaachisaa ta'uu akeekan Kiloosas addaan kute wajjin akkasumas kiliippii sagalee maashinichaa hojii irra jiru waliin hawaasaaf ifatti agarsiifame. Xumura waraanichaa irratti ergaawwan Jarman sadarkaa olaanaa qaban arfiileen miliyoona 63 ta'an namoota 550 kompiitara kana hojjetaniin hiikamaniiru. Milkaa'ina hin dagatamne keessaa tokko Adolf Hitler guyyaa opereeshinii waraana guddaa waxabajjii 1944 Noormaandii osoo hin taane Kalahaatti akka gaggeeffamu biyyoonni michuu akka beekan gargaaruu isaati. Qorattoonni seenaa kompiitaroonni waraana addunyaa lammaffaa gabaabsuun lubbuu namoota hedduu du'arraa baraareera jedhanii yaadu. Kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa Oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jecha qophiilee Caffee Miidiyaa fan waliin turtii gaarii.